Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo isinitti himam. Bosonni Tulluu Cuqqaalaa sababa adda hin baaneef gubachaa jira. Qabiyyee bosona kana hektaara 1,000 caalu gubachuu jiraattonni OMN itti himaniiti jiru. Bosonni godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti argamu kun erga gubachuu jalqabee guyyoota 4 jedhu warri OMN dubbise. Sababa ibidda bosonaa kanaan lubbuun nama tokkos darbeeti jira. Qabiyyeen bosonichaa guddaanis manca'eeti jira. Bona akka kana waggaa waggaan kan gubatu bosonni Tulluu Cuqqaalaa babal'ifannaa lafa qonnaaf jecha qaamoleen hawaasaa akka guban himamaati ture. Haa ta'uutii ibiddi miillanaa bosona kanatti qabatee walakkaa bosonarraa ka'u kan himan jiraattonni kun ammoo ka'umsi babal'ifannaa lafa qonnaa akka hin taane akeekaa jedhamaati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Odaa Garaadoo humna jajjabee haaraa leenjisee eebbisiise. Jajjabeen humna haaraa leenjirra turan guyyaa kaleessa jechuunis bitootessa 15 bara 2022 haala miidhagaan eebbifamuun ibsameetii jira. Leenjifamtoonni eebbaaf qaqqaban kunniin leenjii siyaasaa fi waraanaa gahaa argachuu isaanii kan ibsame wayita ta'u kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'u milkeessuuf waadaa galuun dirqama itti aanuuf of qopheessuu isaanii beeksisaniitii jiru. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa Buraayyuu Aanaa sadaffaa jiran keessaa namoota lamarratti ammas dhukkubni turuu mul'achuun himame. Torbaanota muraasa dura qorannoo fayyaa bobattee urgeessaaf taasifameen dhibee tiruu sadarkaa yaaddeessaa irra jiruun qabamuun kan mirkanaa'e wayita ta'u yeroo ammaa ammoo qondaalota abaaboo bobattee waliin hidhamanii turan keessaa obbo Gadaa Gabbisaa irratti dhibeen tiruu heptaatis B jedhamu argamu. Obbo Kennesaa Ayyaanaa irratti ammoo tiruun isaanii dhibee qabaachuun qorannoon mirkanaa'u miseensonni maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Obbo Kennesaan dhibee amma isaan mudateen alattis dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabaachuu kan ibsan maatiin haalli fayyaa hidhamtoota kanneenii nu yaachisee jira jedhaniitii jiru. Poolisiin humna addaa naannoo Amaaraa fincila kaasuun dhagahame. Rakkoo keessoo sirnichaatti dhalatee ture babal'atee poolisii humna addaa naannoo Amaaraa fincila kaasuu isaa maddeen oduu naannichaatti dhiyootan gabaasaatii jiru. Fincila poolisii humna addaa naannoo Amaaraa kanaanis daandiin konkolaataa guddichi Gondar Bahar Dar Finfinnee geessu magaalaa Addis Zaman irratti cufamuun isaa beekameetii jira. Yeroo dhiyoo asitti qoqqooddaa qondaalota waraanaa fi siyaasaa biltsiginnaa naannichaa keessatti uumameen ajajoota poolisii naannichaa fi qondaalonni siyaasaa olaanoo biltsiginnaa Amaaraa aangorraa kaafamuun isaanii kan beekamudha. Haadha ijoollee 10 kan taate adde Birhaane Raggaasaa aanaa Dibaaxii magaalaa Barbar ganda Tuksii keessatti bifa suukaneessaa ta'een humna addaa Amaaraa fi faannoon ajjeefamuu maatiin Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Kana hordofee Mattakkal magaalaa Barbar keessa hiriirri mormii guddatu jira jedhameetii jira. Yeroo dhiyoo asitti qofa dhalattoonni Tigraay 30 bifa suukaneessaa ta'een Benishaangul Gumuz keessatti ajjeefamuu mootummaan Tigraay beeksise. Yeroo dhiyoo keessatti qofa dhalattoota Tigraay 30 irratti ajjechaan suukaneessaan naannoo Benishaangul Gumuz godina Mattakkal keessatti raawwatamee jira jedhan pirezidaantiin Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Dhimma ajjechaa suukaneessaa torbee darbee godina Mattakkal keessatti raawwatame ilaalchisee ibsa kan kennan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el kanneen ajjechaa suukaneessaa kana qindeessanii fi raawwachiisan hooggantoota biltsiginnaa fi humnoota finxaaleeyyii Amaaraatii jedhaniitii jiru. Addatti dhalattoonni Tigraay 9 mana murtii irraa bilisaan gadhiifamanii gara maatii isaanii galaa turan karaa irratti deebisanii qabuudhaan rasaasaan reebamanii erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii ibiddaan akka gubatu tahee jira. Namni tokko ammoo osoo lubbuun jiru ibiddaan akka gubatu tahee jiraachuu mootummaan Tigraay qulqulleessee jira jedha ibsi mootummaa Tigraay kunim. Oduu biraatiin loltoonni Suudaan kan lakkoofsaan 80 caalaa waraana Yaman keessatti ajjeefamuu akka hin oolle dubbatamaati jira. Gabaasa miidiyaan garee finciltoota Al-Masriyaa TV jedhamu qabatee baheem reeffaa fi madoo loltoota baay'ee kan haala jabaan miidhamaniitu mul'ata. Waraana Yaman kan waggoota 7 oliif godhamaa jiruun gamtaan Suud Arabiyaa Suudaaniin of keessatti hammate mootummaa Abdurrabbuh Mansuur Haadii gargaaruun finciltoota Huutii adamsuu irratti argama. Lammiilee Itoophiyaa fi baqattoonni biyyoota Afrikaa biroo dabalatee lola kanaan namoonni hedduun yoo ajjeefaman namoonni miiliyoona 5 ol beelaaf saaxilamutu dubbatama. Astronootiin lammii Ameerikaa kan ji'oottan 11 oliif hawaa keessa ture deebi'ee qubachuun isaa dhagahame. Maark Haandii Haay muddama Raashiyaa fi Yuukireen jidduu jiru walqabatee gara lafaatti deebi'uun isaa turuu mala jedhamee sodaatamus eeyyama Raashiyaan buufata xayyaaraa samii Raashiyaa Kaazakistaanitti argamu fayyadamuun lafatti deebi'uu isaa mirkanaa'eeti jira. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaata qophiileen OMN itti fufuu turtii gaarii.